السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا سعادو شو أكم جرتونا جاجرتو فيام بدا نمل كايني بكجتا مرت سمبرا جراتو جيتشودا الرس هذا مالك أبتك أوستي والدا يسلك أرجسيسو ديما وانتج كوني مالو جتني بشان كنا أكتر مدام فاجرو كنا قرنفودي مانكا توكو مانكا قدا توكو كان تاو اتناك جيتشودا هنوني ملتا إن شاء الله. أعمل له خنيس حبة نساء زنجبيل جيتشودا شان كانت تموت واني عندبله سكرة سيني أقر موشن أكا إسين قدفتني اتقولتو بربادتني جيتشودا أوكي. أما شان كوني تكاتكي دنفاجرة يودرا بشان أجي تري أما كالري إسا جيجيرتي جرا جيتشودا أكسمس بشان كوني مالف دوم قبا باي دوم قبا وانتي كوني جيتشودا وانا نرا حججو ديمو موتو hanga tamara video isa nafana turaan isin jedha asitti mootu kan qopheessi amma itti naquudhaaf kan an qopheeffadhe roozii dha jechuudha. Rooziin baay'ee miicee bareechisee as kaadhe jechuudha saanii kanatti. Amma roozii kana kan miicee lafa kaadhe kana asitti ganne qooda bishaan takaattakaa waa sadi moo lamaan danfaa jiru kana jechuudha. Afraffaan roziidha jechuudha baay'ee dinqisiifadha kenneettoodha jechuudha wannan sarara hojjechuu deemu kenneettoo bareeda kenneettoo akka ajaa'ibaa jiru hojjedhee qopheessuudhaaf deema. Egaa nafaana turaa haga xumura viidiyocha kana jechuudha. Hono rozii kana mootu asirratti waniin isin dhaamuu barbaadu roziin kun hedduu danfuu hin qabu jechuudha. Bishaan waa sadii hin jiru sukkara qurunfudii hono مسماري جدا ما فانا ربلاتني كوني لازم جبيله بكونتو بيكم جيتشود كانين كونين دونو دوما انك ابو باي يتكو كيسات جيتشود يو اكتي دان فستاني لويدني لوغمان دوما قباچو حساب موتو مال را دوما قباجتني وكومنتينا بريستن اني كومنتي اسنفتي بتا جيتشود يردي بي حجده اسنفي ما جيتشود دوما قدا قبا كيساتو dubartii keessattuu nuti warra biyya arabaa shamarran biyya arabaa keessa hojjetaniif gizee dheebotaan ol deebi'anii dhuganii wanti kun dawooma qaba zanjibilli dawooma qaba qurunfudiin dawooma qaba isiniin jedha wantoota isin rakkisu hundumaafu amma tokko kana jedhe isiniif himu baadhulle jechuudha. As keessatti dawooma qaba isin jechuun barbaadaa tokkoffaa fuula keessan qaama keessan dhiiga keessan isinii bareechisa jechuudha. Loomii kanas dabalata jechuudha. Loomii akkaataatti itti godhamutu viidiyoo itti aanu irratti isinitti hima jechuudha. Viidiyoo jalqabarraa hanga xumuraa daawwachuu hin dhiisinaa. Laayikii, sabskiraaybii, sheer bum hayyee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya bishaan kuni danfaa jira jechuudha. Roozii wajjin akkuma isinitti argisiise danfaa jira jechuudha. دقيقة كل شنيف قف دم فوق أبا ما في روزين بالشاشون قبل سرّ روزي ميتشاني تناك أني خوني روزين أقوى بيه كاميرا فين سليت الشاجة لأن أكسمت موتو فولا بكم سي بني جرهون دانيو خديبة تاتي سيسوس سنتورهون دانيو خديبة تاتي جولي دائما تينا ما دي بساجة لأني ديبا تجتشو ها وري عربا بشان إساقنا دم في سني جلالين بيبني تلاجة كسخاتني ديبتا جرو جيتشودا كانت نركي روزين جاي غرغدا قباكم دران رفينسا فبريدا دجدني هما ترنتي اني موتو بك كنيتو تنكت حجچا جرا جيتشودا روزي اينا براندي هنجرا اينا برا خجيرو ساني انت تفيدمو بربان اينا ما كان فيدمو برباد سلا روزي كان اكا مقايسا اكا غربو كنا خبيه كنا سنتي يبدر سلابوتني يبدر سلادي كويسي حمسني ديمي سني اتنقني بقى غربو دندن هم بيتن جچودا ايغا مويا شي جدنمچ كان اتباسين جرا اتباسي كان اكباي اكيسنت ليتولو هوجتتني دغو دندتن حاله سلقاتين جچودا دوما قباب كيسا وانتوني يعني وجين دم في سموتو أكما همامو دكتوروني سينيماني واي جنجبيلا في واي قرنفدي كان جيتشودا روزلين جاي قداك أبو هنتف اتفايا دما يسنين جدا بارك الله فيكم لايك سبسكرايبي قولوهين إرانفتي ايين أما كان إقابل في موتو مالي وجدتني أستي لومي دا لومي هم مدة جدي يادا لومي
kenna ka abashaallee ni taha loomii faranjii ni taati asiteen bashirre loomiin abashaan taati kan argitee faranjillee ni ta'a garuu kan amma raxadhu loomii biyya keenya kana baay'ee dhiigaafillee baay'ee bareeduudha baay'ee qalamii namaa tolchiti jechuudha isiniin jedha loomii kanatti fayyadamuu yaadeen jira jechuudha asitti immoo kan qopheesse damma jechuudha damma xiqqollee ta'u mankaa 3-4 illee ta'u jala qabaachuu qabdan jechuudha jala huna ammas qodaan itti qopheeffachuu deemu kennettoo kiyya isa kanatti qopheeffachuu deemna jechuu akkatti qadaadannee lafa kaanna jechuudha arra yoo lafa kenne boru jechuudha kananni goonu kan buqqisnu jechuudha kanaaf guyyaa guutullee yoo lafa oolee rakkoon qabu bakka oowwaa yoo oolee galgala hin danfa jechuudha kennettoo haala salphaa taheen guyyaa huno asitti immoo tokko itti naqu hedduu kalarii isaan haa bareechisuu irdii itti naqadha jechuudha yookaan irdii yookaan kurkuma jennee yaamna miree biyya arabaa kana keessatti irdiin kun immoo tokko gahee guddaa akka qabu beeku hin wallaalinaa isin jedha irdilleen dammilleen loomilleen jechuudha egaa dhukkuba garaa kee keessa jiru kan qaama kee keessa jiru kan dhiiga kee keessa jiru hundumaafuu da'oo qaba jechuudha wanti anamma hojjechaa jiru kun egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa anamma qodaa itti naqachuu hedduu kanatti naqadhaa jechuudha akkasumas loomii kanas achitti naqaa jechuudha loomii kana immoo akkatti cammaqaa itti gannaqa jechuudha cammaqaa itti gannaqa jechuudha asitti sababni isaa maaliif yoo cammaqee juuzii isaa wajjin itti gadiin amma juuzii isaa asitti baqa waan ta'eef asitti immoo mankaa xiqqishoo irdii itti naqe kana takka kun irshoodha jechuudha irshoollee ni qabna jechuudha kenneettoo akkuma beekame irshoo godhatan jechuudha itti egaa daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo ani waan ofii kiyyaa itti jaalladhu itti gammadu isin qabadhee dhufa maaliif ani viidiyoo waan hin taane fuudhee asirratti chaanalii kiyyarratti maxxansuu hin barbaadu kun hundinuu nyaata mana keessatti hojjetamuudha jechuudha mala ammayyaatiin kenneettoo isa jedhamee biyya kanatti yaamamu san jechuudha anamma loomii akkanatti ciccire kana bishaan qabdi maashaallah bishaan qabdi kun akkatti itti cuunfati itti gannaqaa jira jechuudha akkatti jechuudha kanaafuu daawwadhaan isiniin jedha godhadhaallee itti fayyadamallee da'oomallee qaba isiniin jedha viidiyoo kiyyamuutu itti fufaa isiniin jenna warreen hanga ammaa na jajjabeessaa turtan guddaa nuuf galatoomaa isiniin jenna hunduma isaatu amma mankaa tokko kana itti naqadhaa jechuudha suuta qas jennee itti naqatu qabnaa jechuudha huno akkanumatti gara mankaa 3 faa itti naqa jechuudhaan isin hanga feetan itti naqachuu dandeettan damma kanarrallee jechuudha egaa amma irshoo kanas itti godha jechuudha mankaa xiqqishoo ame akka isin mul'atuun barbaada sirri amma mankaa sukkaraa tan mareefuu san argitanii isima san kuni irshoodha irshoo namuu hin beekan jedhee yaada ka'an irshoo wanni jechuudha kameera jennaan isii sana jechuudha isii kanasitti naqattu loomii kiyya itti fixeen jira itti cuunfee fixeen jira jechuudha as keessatti mootu damma naqee jira waan kanatti damma naqee jira xiqqoo isii bishaan qabbanaawaa itti buusee lafa kaayaa jechuudha bishaan qabbanaa bishaan dhugamurraa isin galee bishaan dhugamurraa naquu qabdanii isin jedhonni kun waan dhugamuuf bishaan dhugamurraa naquu qabdan bishaan tana aayilaandii tana takka itti naqadheetiin lafa kaayyadhaa jechuudha damma kiyya mootu geesseen jira yoo na barbaachise suutan akkatti itti dabaladhaa jechuudhaan kanaaf isin immoo hanga feetan hanga fedhii keessanii itti naqachuu dandeettanii waan itti naqamu isin argisiisaa jira jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa egaanillee bishaan kanallee itti naquudhaaf deema jechuudha bishaan kana itti naquudhaaf deema jechuudha bishaan kana itti gannaqa jechuudha amma kanaafuu manka madammaa sanii waliin jechuudha bishaan kana wajjin waliin dhaadhaa bakka
faana tura. Amma asitti kan naqadheen jira kunoo waan hanti hundinuu akkuma amma argaa jirtan kanatti itti qopheessee jira jechuudha. Bishaan danfisee kan qurunfuudii kan danfise sun hundinuu as jiranii jechuudha. Haa qabbanaaniif eeggachaa jirra jechuudha. Qabbanaa'uu qaba. Osoo walitti hin naqne qabbanaa'uu qaba jechuudha. As keessatti irshoo naqee jira, loomii naqee jira, damma naqee jira, irdii naqee jira. Irdii waan itti naqneef karaa illee nu bareechiti. Bareedaa nuuf gooti jechuudha. Kennittoo bareedaa nuuf gooti birzii fakkeessiti jechuudha. Birzii fakkaata. Inshallah hanga xumura viidiyichaa hima daawwadhaa. Yoo isinitti tole laayikii godhaa isiniin jedha. Mootoo hojjetadhaa dhugaa isiniin jedha. Ani waan fikiyyaatti fayyadamee arge kana namni biralleen osoo itti fayyadamee baay'ee irraa gammadaa jechuudha. Rooziin kun hedduu hin bilchaanne bishaan kun amma danfee waan jedheef namatti tola jechuudha. Hedduu takka danfee bareedee bahee jechuudha. Sukkarallee of keessaa qaba jechuudha bishaan kunis. Sababni isaa maaliif sukkarri zanjabila waliin baay'ee tokko diima waan ta'eef zanjibilli keessa jira waan ta'eef kanaafuu amma haga inni nuuf qabbanaa'uu eeggannee achi boodan walitti naqnee qadaannee yoo har'a qabamu dide har'a hanga galgalaatti hin danfa jechuudha. Kennittoon kuni guyyaa tokkollee waan qophaa'uudha jechuudha. Akkasumas immoo boqqolloo kanallee maalii sukkarri nichaadha illee boqqolloodha. Isa kanallee isinitti argisiisan barbaade. Egaa waan kiyya hojjetaa jiru hundumaa isinitti argisiisa jechuudha. Egaa kennittoo bifa kanaan hojjettuuf deemaa jirra jechuudha. Wayitee dhugnullee isin agarsiifna. Isin immoo isinitti haa toluu isiniin jedha. Maaliif waan hundumaa yaalanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ofuma kiyyaa yaalee erdillee ofuma kiyyaatti dabalee wanta kanallee ofuma kiyyaatti dabalee jechuudha. Hunduma isaati fuka kan immoo zanjabilaatii fi kan qurunfudii kun adda jechuudha. Kan erdillee adda jechuudha kan itti dabalee. Egaa immoo baay'ee kennittoo bareedaa tahee bahee jira jechuudha. Yeroo biraatiif isinitti argisiisuun irraa fadhee wanta kana jechuudha. Shaayii qimam shaayii jedhama. Muka kana jirfaa jedhanii afaan arabaatiin. Mukni kunillee baay'ee bareeda. Akkasumas shaayii irrallee hojjechuu dandeettu. Kennittoo shaayii irrallee hojjechuu dandeettu. Baay'ee tokko bareedaa jechuudha. Kennittoon shaayii faasanuu birendaa fakkaata jechuudha. Diimatee bareedaa tahee bahaa jechuudha. Egaa kunillee immoo bifa burtukaanaa fakkaateeti bahaa jechuudha. Irdii kana wajjin egaa ganama subiitti haa ta'u gizee inni danfeetti walitti dachaanaa isiniin jedha. Gizee inni danfee dhugamutti walitti dachaanaa bishaan kuniin hanga qabbanaa'u eeggachaa jirraa jechuudha. Nagaannaa oolaa nagaannaa tura. Inshallah viidiyoo kana daawwadhaan amma kunoo naqeen jira. Kaa walitti qopheessadhe sangoota isaa walitti naqadheen jira. Amma danfuu jammaree jira. Ani ganama subii walitti naqeeyyuu danfuu jammaree jira. Hoo barbaachisaa ta'e galgalallee dhuguun ni danda'ama. Hoo barbaadan hanga guyyaa 3-4 nama obaasaa jechuudha. Wantichi kuni baay'ee burtukaana fakkaata jechuudha. Juuziin isaa hedduu takka tolee burtukaana fakkaataan isiniin jedha. Egaa gizee qicannee dhuunullee isin agarsiisa jechuudha. Dhufaana tura. Baay'ee tokko akka namatti bareedaa. Juuzii burtukaana fakkaata. Kalarii isaa kan bareechisee irdiidha jechuudha. Bareeduma isaa baay'ee bareeda. Kunoo loomiin gubbarratti kan galee hun akka tamma danfuu jammaraa jira jechuudha. Huna danfuu jammaraa jira. Kunoo jalatti galee jechuudha. Rooziin kiyyalleen loomiilleen gubbatti galee jechuudha. Bishaan jidduu kana jiru laslaasaa fakkaataa, juuzii burtukaanii fakkaataa bakka hedduu takka bareeda jechuudha. Yeroo hojiin namatti baay'atee yeroo gartee nyaata nyaattu yeroo nyaanninu laphee kanarra nama taa'uun jiru nyaannummaan gisee nama jibbisiisuun jiru akka kookaasan laphirraa nama balleessa jechuudha. Kan nyaanni laphirraa akkasuma nama hin dhaabannee jechuudha. Kanaaf hedduu takka waan akkaan bareedaadha. Hojjetadhaa dhugaa isiniin jenna. Egaa
nuti akkanatti bifa kanaan hojjetannee jira. Kisee qicannee dhuunullee isiniif hin qopheessinaa. Egaa viidiyoo daawwadhaa isiniin jennaan gata muraa. Baay'ee.